Haya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii anillee nagaadha. Egaa daawwattoota keenya har'as deebi'een dhufee xiqqoo sagaleen koo baay'ee isinitti tolu ijaa fi qalbiirraa na hambisaa utaalloon kun yeroo hedduu natti deddeebi'ee jira qofaan na qabe sirriitti na duucheen jira. Kanaafillee rabbi si haa maaru kadhannaa du'aa godhaan isiniin jedha. Egaa har'a waan ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufeen jira. Waa'ee maallaqaati. Namoonni baay'inaan yeroo biyya Arabaa jirrutti yeroo galuu kaanee maallaqa harkatti qabannee gara Itoophiyaa dhufuudha baay'een keenya kan nuti yaadnu. Wanta maallaqni nuti harkatti qabannee gara Itoophiyaa dhufnu kuni wanta hedduutti nu sharafamu nutti fakkaata jechuudha. Kanaaf egaa waa tokkoon isinitti himaa amma beekumsa koorraa egaa maallaqa qabatanii gara Itoophiyaa galuun milkaa'uunis jira qabamuunis jira. Kanaaf isa tokkoon isinitti himaa. Boolee keessatti illee akkamitti akka sin rakkisu waa hedduutu jira dhugaa dubbachuuf ijoollee keenya garuu viidiyoo kana gadhumaatti daawwadha. Egaa maallaqa harkatti qabannee yoo gallee sharafa hedduutti nu sharafama kan jennu sammuun keenya yaada. Garuu immoo dhugaa dubbachuuf ani ofuma kiyyaan booneen maallaqa harkatti qabadhee galeera jechuudha. Maallaqa harkatti qabadhee galee homaa dhugaa rabbii shilingiin chinkoon tokkotti hin dabalamne jechuudha. Aguma gabaa gurraachaan Beerut taa'ee sharafuttan as Finfinneetti sharafe jechuudha. Sanaa dhiphina meeqan yaaddoo meeqan dhugaa rabbii fidee dhufee aguma Beerut taa'ee Itoophiyaatti naaf duraan sharafamaa turettiin boodeetti sanuyyuu boodeetti maala sharafare maallaqa baattanii dhuftanii tokkoffaa amma Finfinnee geessanii Finfinnee sana keessaa baatanitti sammuun keessanuyyuu boqonnaan argatu. Baay'ee tokko dhiphattu jechuudha. Maaliif maallaqni suni isin harkatti argamnaan sirrii waan hin taanee fi maallaqa sharafattee maaf hin kaane maallaqa keessattuu maallaqa baay'ee ta'an rakkisaadha Itoophiyaa keessa jechuudha. Kanaaf egaa ani ofii kootii maallaqa qabadhee galee akka tasaa boolee keessa dhaabbadhee hin jijjiirre garuu ani tooftaadhaan mana namaatti jijjiirre jechuudha. Garuu maallaqa baattanii dhuftanii wajjin hin rakkatinaa ijoollee keenya dhugaa. Maallaqni qabattanii galtanii fi sharafni Saawudii teessanii, Dubaayii teessanii, Beerut teessanii, eessa teessanii sharaftanii qabattanii kan galtanis tokkuma jechuudha. Kanaaf sammuu keessaniif boqonnaa kennaa maallaqa qabattanii galuun keessan sababayyuu isinitti fida. Maallaqni keessan immoo osoo hin beekamin namoonni tokko amma yoo keessa beektan yoo firri isin eege malee booleedhuma keessatti yeroo buutanii jechuudha. Ilaa akkanatti qaqamsee si nyaatuuf si eega jechuudha. Uummanni akkanatti qaqamsee si nyaatuuf si eega. Keessattuyyuu immoo maallaqan qabadhee jira jetti himti taanaan isaanumatu waliigalee nutu si jijjiiraa. Ammanaan si jijjiirraa jedhuu caarataa walitti godhuuf si fuudhaniit siin deemu jechuudha. Kanaafi ijoolleen keenya baay'een keessan gara Itoophiyaa yeroo galuuf kaatan maallaqa keessan sammuu nagaadhaan fakkeenyaaf amma fakkeenyan isinii fudhadhe maallaqni doolarri tokko 150 yoo ta'e karaa alaa jechuudha gabaa gurraachaan 150 yoo ta'e amma kana Beerutii kaastee Dubaayii kaastee Saawudii kaastee maallaqa doolara 3,000 doolara 4,000 baattee wajjin cannaqamtee boolee inni fiddus sanumaadha. Sanumatti jijjiirta. Garuu sammuun kee boqonnaan argatama maallaqa sana jijjiirrattutti amma nagaadhaan mana geggeessutti sammuun boqonnaa sin argatu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu ijoollonni keenya baay'een garaagarummaa waanuma tokkoyyuu hin qabu. Ijoolleen baay'ee yeroo sobanii maallaqa baay'eedhaan jijjiiru boolee keessatti wuddii jijjiiru gonkumaa wuddii wanti isaan jijjiiran hin jiru. Ani ofii kootii yeroon dhufe taaksiidhumaa yeroo sana biraazarii fi adaadaa kiyyatu na eegee taaksiidhumaa ittiin mana adaadaa kiyyaa na qaqqabsiise sanaanin maallaqa achi ga'e waan ta'eef mana iddaan boorsaa koo waan hundumaa addaan buufadheen saantiba eenyutu jijjiiraa hin beektaa jennaan namtichi anuyyuu nan jijjiira jedhee
meeqan jijjiirtannaan ammuma Beeruutitti jijjiiree Itoophiyaa dhufetti natti himee nama biraa gaafannaan sunumaa sanaa gadi naan jedhan. Booda maallaqni kunuyyuu kisaaraa natti hin ta'in sababa natti hin ta'in jedheen maallaqa fuudhee jijjiire jechuudha. Waan akkanaatu jira. Kanaafi namoonni tokko tokko immoo tirfiin argadhaatti maallaqa keessan dhabuutu jira. Amma fakkeenyaaf wuddii ittiin Itoophiyaatti jijjiirra jettanii too maallaqa baattanii deemtanuu sana kana too gaafattanuu maallaqa irratti firri hin jiru jechuudha. Maallaqa irratti firri hin jiru. Kanaaf otoo maallaqa baattanii kamtu jijjiira wuddii kamtu maalii jettanii nama hedduutti gaafamtan isaanumatu deebi'ee caarataa walitti jedha. Inni tokko 100 jijjiira, inni tokko 40 jijjiira, inni tokko 200 jedha. Gaafa kaanuyyuu kootu bakka kanaatti sii jijjiirraa siin jedhu ati gowwitti abbaa keetii wajjinumaan satat jettee deemtaa maallaqa kee sirkaa fudhaniit nagaan galabbuleetti koo siin jedhu jechuudha. Kanaafi maallaqa keessan qabattanii gara Itoophiyaa hin dhufina. Yeroo galuuf kaatan achumatti maallaqa keessan namootuma dur dambanyaadhuma dur itti jijjiirratanitti karaa gabaa gurraacha maallaqa keessan sharafadhaatii harka fayyaa kottee nagaa gara Itoophiyaa koottaa maallaqa qabattanii dhuftanii hin nyaatamina. An dhugaan isiniin jedha namoonni baay'een maallaqa qabadhaa koottaa maallaqa qabattanii dhuftanii hin nyaatamina. Dadhabbii keessan bishaan itti naqina. Maallaqa homaa garaagarummaa yoo sanaa gaditti jijjiirte malee sanaa olitti wanti jijjiirtu hin jiru.